Shama harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo san jirtan hundatti isin qabu. Adalee viidiyoo biraatiin isin deebi'eera. Viidiyoon adda qabadde isin deemamuutu rifeensa keessan akkamitti torbee tokko keessatti wixxeeti isaa akka argitan isinitti uffan dhufe. Innillee viidiyoo biraa qabadde isin deebi'ee jira. Akkuma jedhamu qaba viidiyoon kun baay'ee viidiyoo ajaa'ibaati. Yoo jaalattan laayik, sheer, kooment gochuu hin dagatinaa. Video waan isinitti dheeressuun barbaanneef garma viidiyootti isin dabarsa. Kina amma akkuma isa argitanitti waa hedduu asitti qopheeffatee jira. Shunkurtii diimaa jechuudha. Killee olaayif ishii beebii ooyilii beebii ka jedhu san jechuudha. Zayitiidha ishiin. Zayitii kana yoo qabaattan itti fayyadamuu dandeessu yookaan immoo tuyyuu vaatikaa kama ta'e kama qibaatii rifeensa keessanii itti fayyadamtan kookinaatii olaayif ooyilii ta'uu danda'a. Amma xiqqoo ishiin afaan turaa haga shunkurtii irraa faffaaqee gochisutti laalatuma irraa gonjistanii hin faayitan jechuudha. Bishaan isaa yookiin juusii isaa fayyadamtan waan ta'eef xiqqoo qulqullina viidiyootiif dhiifama isin gaafadha. Moobaayilaan hin fayyadamu waan ta'eef waan biraa kaameraa minaamin hin qabu. Kanaaf qulqullina irratti dhiifama isiniin jechaatu mataa. Ergarraa qola isaa gonjistanii hin faayitan jechuudha akkuma argitan. Erga faayitanii geessitanii kunoo meeshaa akkana kanatti qopheeffattanii boodaan cuufitan ammallee jechuudha. Bishaan isaa keessaa san fayyadamta sila ta'eefu keessaa baastan jechuudha cuufitanii viidiyoo malaalaa jechuudha. Akkasitti maankaadhaan keessaa gadi qabdanii ofii keessaa baawwan ta'e keessaa cuufitanii killee jechuudha. Killee itti dabalattanii killee ammoo tuyyuu viidiyoo dura irratti isin hojjetan irratti boora keessaa qofa fayyadaman isiniin jedhe hadda ammoo tuyyuu mulumatti gootanii sababni isaas isa beebii ooyil ka jedhu sun mataa baay'ee yookaan ammoo tuyyuu rifeensa baay'ee lallaafisa waan ta'eef duraan adii sun hin jajjabeessaa isatti hin dabalina waan isiniin jedheef amma ammoo tuyyuu isallee itti gootanii walumaa waan tokko rakkoo hin qabu. Ammoo tuyyuu shunkurtii diimaan rifeensa baay'ee dhedheeressuuf baay'ee qooda qaba. Kan isinitti himu caala jechuudha. Baay'ee qooda qaba. Namni beeytan ni beeytan ta'a. Nama hin beeyneef ammoo shunkurtiin diimaan jechuudha rifeensaaf baay'ee dhedheeressuuf irratti qooda baay'ee qaba. Namoonni tokko tokko ammoo affeelanii illee isa juusii isaa itti fayyadamanii affeeluu irra mootiyyuu fireeshii wayya waan ta'eef isa san gaariidha isin jechuu barbaade takka mana hojjedhe kanatti. Dibaatii san maangaa xiqqoo san takka takkatti dabaltanii vaatikaa yoo qabaattan afuura isaatiif illee baay'ee gaariidha jechuudha. Afuura shunkurtiif illeedhaaf illee baay'ee gaariidha. Homaa afuura keessaa balleessa. Sunillee ammoo tuyyuu beebii ooyiliin illee afuura gaarii qabdu waan ta'eef shunkurtiif illee yoo walitti dabaltanii booda kuufattan homaa isinitti hin dhufu jechuudha. Afuurri qilleetii fi shunkurtii illee keessaa bada jechuudha. Erga kanatti keessaa baasattanii hundaa walitti nannaqattanii walakkaa ofirra tursiisan jechuudha. Walakkaa ofirra tursistanii san booda rifeensa keessan inni qattanii shaamboodhaan inni qattan wanti inni qattaniin jechuudha. Yoo koondishinarii qabaattan hin fayyadamtanii yoo hin qabaanne ta'e garuu uummata akka rakkoo hin qabu akkuma duraan fayyadamte fayyadamtan jechuudha. Yeroo fayyadamtanitti hidda rifeensaa irra jalqabdanitti hidda rifeensaatti itti gootan jechuudha. Waan ta'een itti fayyadamtan jechuudha. San booda akkuma isin jedhu walakkaa ofirra tursistanii hin dhiqattanii itti deddeebitanii dhiqattan jechuudha. Gamitti wixxeetii isaa argina waan jettaniif na gaafattaniif itti deddeebitanii haga shaaworii fudhattanii itti deddeebitanii ilaaltanii argitan jechuudha wixxeetii isaa.